Websaayitiin Itiyoo Kooders dhiyeenya kana sirnaan hojjechaa akka hin turree fi gara barumsaatti isaan dabarsaa akka hin turre viidiyoo darbee kan waa'ee Itiyoo Kooders irratti hojjedhe irratti namoonni hedduun gaafii kana na gaafachaa turani. Anilleen dhimma kana irratti riisarchii gaggeesseen jira jechuudha. Dhuguma websaayitiin Itiyoo Kooders hojjechaa jira moo hojjechaa hin jiru? Viidiyoo har'aa keessatti dhimma kana dabalatee akkamitti websaayitii Itiyoo Kooders irraa sartifikeeta buufachuu akka dandeenyu yookaan immoo sartifikeeta keenya daawulood godhachuu akka dandeenyu isteep isaa guutuu kan waliin ilaallu ta'a. San dura garuu namoonni haareen gara chaanaala kanaa dhuftan maqaan kiyya Jundi Yusufin jedhamaa Jundi Teek irraa chaanaalli kun chaanaala barumsa adda addaa irraa argatta waan ta'eef subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jecha viidiyoo irraa kana immoo like gochuudhaan eegalaa mee amma garuma viidiyoottiin isin dabarsa. Egaa jalqaba akkaataa itti fatanaa fattanamtan irraa eegallaa ankoorsii data analysis fundamentals jedhamu kana baradhee fixee parsantii 99 irraan ga'een jira. Akkasuma bakka iddoo sartifikeetaatti irraan ga'een jira jechuudha. Kanaaf gaa iddoon ani irra jiru kun iddoo itti qormaata itti fudhatan irra jira jechuudha. Kanaaf har'aan tana gaa akkaataa itti qormaata fudhatanis walumaan kan ilaalluta itti aansee ammoo qormaata erga fudhannee booda sartifikeeta haala kamiin gabbifachuu akka dandeessan immoo yookaan ammoo sartifikeeta websaayitii kanarraa haala kamiin sartifikeeta daawulood godhachuu akka dandeessan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Gaa'ii qormaata fudhachuudhaaf yookaan ammoo qormaata isa dhumaa kana fudhachuudhaaf haalduree baay'eetu jira. Kanaaf haaldureewwan kana erga dubbistanii booda gara gadii kana dhuftanii dhumatan irra maaltu jira? Start the certification assessment ka jedhu kanaatu jira. Kanaaf qormaata fudhachuudhaaf start the certification assessment ka jedhu kanarra gattuqattanii jechuudha. Kan amma irraan gattuqadha haala kanaani. Yeroonan start jedhuun haala kanaan gara fuula kanaan fida jechuudha. Kanaaf certificate fudhachuudhaaf jalqaba maaltu isinirraa eegama? Book godhachuu qabdan jechuudha. Assessmentii kana book godhuu qabdanii akkuma isin agartan kana fuula kanarratti book your assessment naan jechaa jira. Koorsiin qormaata fudhachuu deemu data analysis fundamentaliidha. Kanaaf you are currently logged in as jedhee maqaa kiyya naaf fida Jundi Yusuf emailii kiyya naaf fida haala kanaan emailii kiyya naaf fida. Kanaaf book and start assessment ka jedhu kanarra gattuqachuudhaan gara fatanaa deemna jechuudha. Qormaanni waan fakkaatullee walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Asumaaniin gara qormaataa deema jechuudhaan book and start assessment ka jedhu kanarraan gattuqadha. Kanaaf book godheen jira. Ergaan book godhadhee booda steepiin itti aanu assessmentii eegaluu qofa jechuudha. Assessmentii keessan yookaan immoo qormaata dhumaa eegaluudhaaf maal jettaniin start assessment ka jedhu kana gara gadii jiru kana yookaan immoo start assessment ka jedhu kanarra gattuqannaa jechuudha. Kanaaf start assessment ka jedhu kanarraan gattuqadha. Yeroon gara start assessment jedhamu fuula kanatti na fida. Fuula kanarraa immoo data science fundamentals challenge track certification assessment jedhee before starting your certification assessment please read the instructions below carefully jedha. Kanaaf instruction adda addaa nutti hima jechuudha iddoo kanatti fakkeenyaaf during the certification assessment do not begin your certification assessment until you are absolutely ready to start jedha. Qormaata kana eegaluu kan isin qabdan erga qophooytanii booda malee osoo hin qophooyne hin eegalina akka jedhu fakkaata. Akkasuma your one time 60 minutes access will start once you click on the button jedha. Erga batanii jalqabe jettu gattuqattanii booda daqiiqaan 60 keessan isiniif kan namaa daqiiqaa 60 keessatti daqiiqaan 60 irraa eegalee gara daqiiqaa takkaatti gad deema. Daqiiqaa 60 keessatti fixuu qabdan waan jiru isinitti hima jechuudha. Kanaaf waa baay'ee dubbata jechuudha asitti. Kanaaf ammas akkasuma parsantii 60 ol yeroo isin fiddan san booddee sartifikeeta keessan fudhachuu akka dandeessanii fi parsantii 60 gayyoo fiddan immoo sartifikeeta keessan fudhachuu akka hin dandeenye isinitti himaa jira. Yoo ammoo kan sartifikeeta fudhachuu hin dandeenye taate yookaan parsantii 60 gad kan fiddan yoo taate yeroo barbaadan irra deebitanii ji'a 2 keessatti haa ta'u malee yeroo hanga barbaadan irra deebitanii fatanaa fattanamuu akka dandeessan isinitti himaa jira. Kanaaf mee ammaan tana walumaan gara fatanaa deemna jechuudha. Gara gadii kana yeroon deemu akka isinitti mul'atu kanatti gootuu assessment ka jedhu kanaan argadha. Kanaaf gara fatanaa deemuudhaaf gootuu assessment ka jedhu kanaan irraan gattuqadha jechuudha. Okay, daawwattoota kiyyaa akkuma isin agartan kanatti fatanaa eegaleetiin jira. Kanaaf qormaata kana walumaan kan finnu ta'a jechuudha. Qormaata finnee ergas booda sartifikeeta akkaataa itti fudhannu irratti walitti deebina na hordofaa. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota akka isinitti mul'atu kanatti fatanaa hojjedhee fixeetiin jira. Kanaaf ergan fatanaa hojjedhee fixee booda maal naan jedha check for certificate kan jedhu naaf fidee jira. Kanaaf mee fatanaa parsantii 60 ol fiduu kiyyaa fiduu dhabuu kiyyaa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Maaliin godha? Check for certificate ka jedhu kanarraan gattuqadha certificate kiyyaaf check godhachuudhaaf jechuudha. Yeroon irra gattuqadhu get your certificate ka jedhu kana haala kanaan naaf fida. Data analysis fundamentaliidha koorsiin baranne. Ergasii you are currently logged in as je maqaa kiyya naaf fida emailii naaf fida. Ergasii get certificate ka jedhu kana naaf fida jechuudha. Get certificate ka jedhu kana naaf fida. Kanaaf get certificate ka jedhu kanarraan gattuqadha. Kanaaf certificate akkaan ga'ee fi akkaan hin ga'iin na laalaa jira yookaan immoo check godhaa jira.
percentage jaatamaa ol fiduu qiyyaa fiduu dhabuu qiyya check godhaa jira. Checking eligibility for assessment certificate naan jechaa jira. Ergasii enrolled jee right itti naa godhee jira. Within allowed time kaja kuna right itti naa godhee jira. Past the required milestone kaja kuna right itti naa godhee jira. Kanaaf percentage jaatamaa ol fideetiin jira jechuudha akkuma isinitti mul'atu kanatti. Kanaaf requirement sadiinu right naa godhee jira waan ta'eef certificate kiyya fudhachuu ni danda'a. My certificate is ready jechuudha. Erga haala kanaan isiniif fidee booda maal jettaniin get your certificate now kaja kanaatu gara gadii kana jira akka isin mul'atu kanatti. Get certificate now kaja kanarra gattu qattaniiti gara certificate fudhachuutti deemtan jechuudha. Kanaaf irraan gattu qaddaa. Wow, yeroon irra gattu qaddu gara fuula kanaan fida complete graduation naan jaa. After graduation, view and share your certificate of completion naan jaa. Kanaaf haala kanaan akkaan certificate kiyya fudhadhu natti agarsiisaa jira. Dhumarratti ammoo questionnaire naa fidaa jira. Questionnaire kana gaafii takka takka akkaataa barumsi kun maal fakkaata kajahu barumsa kana satisfied taatanii jirtamoo hin taane kajahu kana waan adda addaa isin gaafata. Kana laaltaniituma waan takka takka itti guutan jechuudha. Fakkeenya what did this program primarily help you achieve siin jaa. Maal akka achieve gootuuf si gargaare barumsa kana barachuuni. Get a job or switch a job kajahu kana godhuu dandeessanii become freelancer godhuu dandeessanii start a new business godhuu dandeessanii kun yaaduma keessan irratti hundaa'e jechuudha. Kanaaf anamma kanuma gattu qadheetiin bira dabra. How likely are you recommended Udacity program to friend or colleague jaa. Hagam takka nama biraatiif himuudhaaf yaada qabda programa kana erga ifii barattee booda jaa. Kanaaf saddeet irraan kaayaa how satisfied are you with the program overall jaa. Hagam takka programa kana itti quuftee jirta kajahu isin gaafata. Kanaaf extremely satisfied jechuu dandeessanii somewhat jechuu dandeessanii neither jechuu dandeessanii anamma somewhat satisfied hin jaani. Ergasii do you plan to try out for the nano degree phase of this program jaa. Yes kajahu kanarraan tuqadhaa. Ergasii haaluma kanaan gaafiin isin gaafatu kana itti guuttanii fixan jechuudha. Nama guuteetiin ergasii gara certificate kiyyaa walumaan deemna jechuudha. Wow, kanaaf survey guutee submit godheen jira. Survey guutee yeroon submit godhu gara fuula kanaatti na fidee jira. Certificate keenya haala kanaan nuuf dhufee jira jechuudha. Kanaaf data analysis fundamentals jaa award to jee maqaa keenyaa fida January 7 2026 jaa jechuudha gaafni nan fudhadhe. January 7 2026 jaa ergasii Udacity jaa irratti mallattoo qaba jechuudha. Kanaaf certificate keenya kana fakkaata gaahi. Namoonni hedduun certificate buufachuu irratti akka rakkoon akka isaan mudatu nagaafachaa turanii dhuunfaadhaan jechuudha. Kanaaf certificate haala kamiin download godhachuu kan dandeessan har'aan tana kan isin agarsiisu ta'a jechuudha. Certificate haala kamiin download godhatanii akkuma isinitti mul'atu kanatti fuula kanarraa gara maddii isaanii kanatti congratulations erga jee booda gara gadiitti download kajahu isiniif fida. Kanaaf certificate keessan download gochuudhaaf download kajahu kanarra gattu gochuu qabdan jechuudha. Haaluma saniin immoo certificate keessan share illee godhuu dandeessanii share yoo gootan karaa social media adda addaatiin share godhachuu dandeessan jechuudha. Kanaaf anamma download kajahu kanarra gattu qada download godhachuudhaaf yeroo nan download kajahu kanarra gattu qadhu gara fuula kanaan fida. Kanaaf certificate kiyya haala kanaan download gochuun hin danda'a jechuudha. Kanaaf fuula kanarraa printer iddoo jiru kana jala option baay'eetu jira. Kanaaf optionoota printer jiru kana jala maal gootanii save as PDF kajahu kanarra gattu gochuu qabdan jechuudha. Warri kaan print akka isin gootan isin gaafata yoo printera qabaattan print godhachuu dandeessan normally. Garuu ammoo printera waan hin qabneef amma akka PDF ittiin download godhachuu barbaada. Kanaaf save as PDF kajahu kanarraan gattu qaddaa jechuudha. Itti aansee layoutiin akkuma jiru portrait haa ta'u page namoo all page haa ta'u dhumarratti maaliin godhaa save kajahu kanaatu dhumarra jira. Save kajahu kanarraan gattu qaddaa jechuudha haala kanaanii yeroo nan save kajahu irra gattu qadhu kompiitara kiyya irratti save naa ta'a iddoon save itti godhuu barbaadu filadheetiin maqaa isaatillee itti barreeffadha jechuudha. Data analysis jedha maqaan isaati. Data analysis jettanii itti barreeffachuu dandeessanii. Kanaaf data analysis certificate jee barreeffadheetiin jira ergasii desktop irrattiin save godhadha jechuudha waan kana. Kanaaf save kajahu irraan gattu qaddaa. Yeroo nan save kajahu irra gattu qadhu haala kanaan kompiitara kiyya irratti save naa godhee jira gannaa buusee jira jechuudha. Certificate Udacity haala kanaan download godhachuu dandeessanii haala kanaan gabbuufachuu dandeessan jechuudha. Akkumaan jalqaba odaa isin seene dhumarratti Udacityin yookaan ammoo Itiyoo-Koodariin dhiyeenya kana hojjechaa akkan jire namoonni hedduun na gaafachaa turanii wanti kun anillee riisarchii godhaatiin ture yookaan ammoo riisarchii gaggeessaatiin ture dhugaadha jechuudha. Hojjechaa hin jiru dhiyeenya kana wanti nan arge keessaa jechuudha gara kiyyaamonni nan hubadhe keessaa Itiyoo-Koodarsiin imeelii takka takkaan ni hojjeta imeelii takka takkaan ammoo hin hojjetu jechuudha. Imeelii filachaa jira. Fakkeenyaaf imeelii tokkoon yeroon
galmaa'uu yaalu imeelii tokkoon kan naaf galmaa'ee jira. Imeelii tokko yeroo galmaa'uudhaaf yaalu imeelii tokkoon ammoo kan nadiitu jira jechuudha. Fakkeenyaaf isin agarsiisuu ni danda'a. Imeelii tokkoon yookaan ammoo imeelii kiyyaan imeelii baay'een qaba. Imeelii baay'een qaba keessaa imeelii tokkoon galmaa'uu yaaleetiin jira. Koorsumaan ammaan tana baradhee fatanaa fudhadhee kana koorsiin amma fatanaa reefuun tana fatanaa fudhadhee kana kaniin galmaa'ee imeelii mataa kiyyaatiin jechuudha. Kanaaf gaa akkaataan itti galmaa'ee itti aansee viidiyoo itti aanu kanarraa isin agarsiisa. Akkaataan itti galmaa'e kana walumaan ilaalla jechuudha. Walumaan ilaalee walitti deebina jechuudha. Haala kanaan galmaa'atiin jira. Akkuma isin mul'atu kanatti galmaa'uutiin jira. Kanaaf galmaa'ee ergan foormii hunda guutee booda dhumarratti congratulations you are enrolled into this program naan jaa jechuudha. Kanaaf akka isin mul'atu kanatti egaa imeelii kiyya kanaan yookaan immoo imeelii nama ittiin galmaa'e kanaan congratulations you are enrolled into this program naan jee data analysis kana naaf fidee jira. Kanaaf rakkoo takka malee gara barumsaatti na dabarsee jira jechuudha. Akka isin mul'atu kanatti egaa imeelii tanaan jechuudha. Akkasuma imeelii biraa ammas yaalaan ture jechuudha. Imeelii biraa laalee fuudhee yeroo yaalu yookaan immoo imeeliin qabu keessaa imeelii biraatiin yeroo yaalu imeelii biraatiin ammoo imeelii ittiin na dide baay'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf mee imeelii itti aanu kanaan galmaa'uu haa yaallu imeelii itti aanu kanaan yeroon galmaa'u gara barumsaatti na dabarsuu didee jira jechuudha. Mee walumaan haa ilaallu akkaataan itti galmaa'ee fi waan inni dhumarratti naan jee waliin ilaalla jechuudha. Kana fakkaata. Kanaaf akka isin mul'atu kanatti egaa imeelii kana yeroon galmaa'u application under review naan jaa jechuudha. Application under review naan jaa. You have successfully submitted your application erga jee booda go to transcript waan jedhu kana naafida gubbaarratti ammoo application under review jaa jechuudha. Kanaaf imeelii isa tokkoon haala kanaan yeroo naafidu imeelii isa tokkoon ammoo akkuma isin agartan kanatti congratulations you are enrolled into this program naan jee jira. Maaliif akka ta'e haga ammatti wantiin hubadde hin jiru jechuudha. Waan kana addaan baafachuudhaaf warra Udacity yookaan ammoo warra Ethio Coders kanatti imeelii illee barreesseefiin ture jechuudha. Kanaaf gaa imeeliin an barreesse illee kana fakkaata. Akkuma isin mul'atu kanatti Udacity from kajaa'u kana na erganii jiran imeelii na deebisanii jiran jechuudha. Maaliif haalli kun uumame yookaan ammoo maaliif gara barumsaatti nan dabarsu jee imeelii barreesseefiin ture. Kanaaf imeelii kana na deebisanii jiranii. Thanks for contacting Udacity student support naan jaanii we have received your message and we will resolve your issue through this ticket number jaanii naaf erganii jiran jechuudha. Kanaaf imeelii naan itti barreessee akka naaf deebisanii fi dhimma kiyya akka qabatanii jiran na barreessanii jiran na deebisanii jiran waan ta'eef gara fuulduraatti gaa waan isaan na deebisan akka isaan naan jaanii yookaan naaf furammoo naaf hin furoo waan jedhusan imeelii tokko tokkoon ni galmeessa imeelii tokko tokkoon ammoo akkuma isin agartan kanatti application under review isiniin jaa jechuudha. Kanaaf gaa imeelii filattanii imeelii keessattuu imeelii erga banamee booda ture yoo itti yaaltan gaarii natti fakkaata yoo san ta'uu baate ammoo walumaan gaa formaata isaa walumaan eeyina jechuudha. Kanaaf gaa kanarraa kanuma fakkaata viidiyoo kana like gochuu hin dagatina akkasuma chaanaala kiyya kana subscribe gochuu hin dagatina isiniin jecha viidiyoo kanarraa kanuma fakkaata viidiyoo biraatii walitti deebina nagaatti.